Aloo. Akkami nagaami? Ndagamu xiqqasho ndagamu. Ammas beeka akkami nagaa fayyaa qabdaa? Naguma galata rabbii akkamiiti? Ayyuma qabdaami? Dalagaan barbaadee ture dalagaa harkaanaa ni qabdaa? Galatoomimee dalagaa harkaanaa qabaatte naa laali hedduun si galatoomfadha. Hayyee homaa rakkoon qabu mucaan saahiba kiyyaa tokko dallaalaan dalagaa hin dhabuuti isa bira si geessamee isa si gaafadheetiin inni dalagaa hin dhabu isa bira si geessa. Yoomiin si dhufaree yeroo akkam sii mijjaa na geessuudhaaf? Yaa nama dalagaa takka qaba bayeetiin si geessa hin turini ammuma daddafii kottu ammuma si geessa. Ammaan tana jette? Hayyee ammaan si dhufa. Hayyee galatoomiyaa. Hayyee. Nusena. Dufte bara nama. Umar ko apa masih desa, ba tibibileti jira. Am masih desa, dalaga ni rekan tafsir. Akasemi, rabbi atur cupai. Iya. Kami ada kayro dan bil. Gashi sini. Naga galata rabbi kamati. Jirta. Coba fideetiin dhufuu jira mana jirta moo eessa jirta? Manumaan jira kottu. Ma fideetiin dhufuu jira mana keessi dhuftee jirti ma sibira keessa. Dafi kottu turini. Okay. Si keessa ammoo si keessa nu asi adeemu. Deemnu firra. Deemniya. Isiidha namni dalagaa barbaadu akkami dalagaa bareeddoo irraa qabda? Isiitu fedha? Dalagaa ta'a ajaa'iba tana geessaami. Nama dalagaa fakkaatti hin geessa dalagaa uumaa rakkoon hin jiru. Hin dalagatte tummaan dalagaa geessi malee isiidhis dalagaa isii uumaa. Nurraa turtanii garuu hedduu isin eegu jira ma. Uumaa karama fagaate malee ogguma san manaa baani uumaa rakkoon qabu. Hin geessa rakkoon hin jiru silaa akkam hin cooni waraqaa qabdii damaanaan garagaraa kan. San mee isima gaafadhu san hin beeku. Santana rakkoon qabu ma Oromoo waan taateen hin gaafannu yoo raqamaa waan ta'e. Duraan waraqaa gaafachuu kanallee hin beeku kaa'anii amma. Ammoo makeenna sana akkanuma nutti jijjiiran malee. San rakkoon qabu waan saniiti biyyaadin nin kanna. Hanga feetee wadaa to'atummaan dalagaa bareedduu qofa naa laali malee. Dalagaan baantu ta'a ajaa'ibaa tana si keessa laal dalagaa takkaati dalagdeen beekin. Addaa tana. Hayyee nama ariitiirra jiraan deemaaf irraa dalagaa bareedduu geessi kaayyaa maanaa rabbi. Hayyee rakkoon qabu narratti dhiisinatu geessa sanii rakkoon hin jiru. Bareeda hayyee jabaadhu hayyee. Okay. Hayyee. Yoo kulet. Akkamiin. Alfiyaan anjaa. Alfiyaatiin hayyee ka bareeda. Silaama dalagaa ammaan si keessa beekte. Xiqqoo namaan beellama wayii qaba sa'aatii kanatti beekte. Saniifuu silaa bilbila kennaa kennite waan maktaba kennaallee as keettee deemti bareedatu. Hogga sa'aatii booda laaqana booda natti si keessa. Wanni dallaalaa rakkina hin qabdu ammaan sii kanna dalagaa hojii kana gaa ammaan si naqanaan jetteeti kan hin dhufe akkamis aboo daree na godhuu dandeessa. Ati dalagaa addaa tana si geessuu fedha. Silaa amma takkoo hin jirti beekte sun homaa dalagaa akkuma argite sun siin taatu. Taama sa'a boodaa kanatu bareedduu takka ta'a addaa tana laata. Ammaan waan kaayuudhaa siifin kannaa zaabuudhaa sinni taphattu akka ammaa kanatti. Atummaa waan maktaba kiyyaa lafa naa kaa'ee deemsi. Bilbila keetis walumaan as kennu. Bilbili kenna bira jira narratti dhiisi kasanii. Haaya, si amaneeti immoo.
ما تكلم لا تسيب البيت إيه ماما نجتي أما دين لا تسيب البيت هاي بلا نينيجا سيب البيت أنا وصلت من إنجيل سيرابوس نينيجا هاي لا لا دي هاي غلطهم يا غلطهم هاي نجت مالكتي تنا خراق أبوتي سنة أرجتي إذا سويتها بالبيل الراجل فدا أمر رايقة ديمان كيس أباس لا سنة أرجتي أما بوداتي هاتي بسنو وعليكم السلام Arramaal yeroo tanaan hojii firraa fixee isa deemu deemta. دلالة tokko dalagaa nama geessisan isaan dhaqee gaafachuu Dalagaa mana namaa dalaguudhaaf murteeffattee jirta? murteesseetiin jiru. Mirga keetii ni dandeessa egaa filatte. Yaani maal rakkoo qaba yoon dalagataa maaliif akkana jedhu? Laa rakkoon qabu mana ofii osoo dalaganiirra wayyu. Madura yeroo mana keenya qofa dalagnee jiran nuun geenye saniif. Anaaf hin dhabinka haadha mana kiyyaa silaa dhiiruma dalageetiin nama nyaachisaati. Erga filattee ni dandeessa kamaal fedha kee guutuudhaan. Shari'aatiif akka aadaa Oromootitti illee osoo mana kee teettee ofirraati raa gooteera siin jiru anuu niin dalagaa osoo dhiiste mana namaa dalaguu kana irra wayyu. Waan biraatiif miti abbaa mana kiyyaa. Biyya namaa tana keessa aanaa sadiis taanee gama lama taanee dalaynee jabaannee giseen biyya kana keessatti osoo umriin keenya hin deemne giseen akka karaa biyya keenyaa deebinuuf jeeti. Kanumaaf jeeti malee waan biraatiif miti abbaa mana kiyyaa. Egaa eegati feete wanti godhuun jiruuti gaa rabbiin si haa milkeessu akkuma ti feete. Hayyee atis ka naayyamu feetiif galatamu. Garuu dafiiti yeroodhaan mana deebi dallaalticha gaafadhuuti gitees dhabdees dafiiti gara manaa deebi. Hayyee waa hundaa'u qopheessiitiin jira waan barbaadde fudhachuu ni dandeessa. Ayyee deemi kaa rabbiin si haa milkeessu. Toltuma dhumi fakkaata yaa toltuu godhi kaa. Halloo. Hai dalagaa dhiiraa barbaada jetta? Yaa akii dalagaa dhiiraa dhiisiita dubartiitu dhabne isaa huna dalagaa dhiiraa. Nuti dallaala taanaan ustanii numarratti bilbilaan oolinaa kaa bilbiluma argitan fuutanii. Ati dhiirri maa dhiirarra bilbilta dhiirri nurratti bilbiluu kaa dadhabne sa'aatii 24. Karisqiillee qabu dubara malee dhiirarraa wanni eegamu hin jiru. Maal ummanni akkana aboon hin wareersin kan amma mataa kenna boqonnaa godhu jirra. Aare kun hin dhaga'u itti man hin dhaga'u. Maan namni akkana maali kaa namni akkana riskiilleen ka jirtu miila dubartii booda jirti malee miila dhiiraa booda maaltu argamu. Kan waan usee bilbila nurratti suma sa'aatii 24. Maaliin jedhe wanni akkana. Hai, sisa. Seni, kotai. Ani so sebare bilbila cufachuuf deema. Tai. Ayyee baga nagaan dhufte kaa sin eegu jira. Galatoomi gaa mana teessee na eeguu feetu. Hayyee kaa dalagaan teetis hin jirti sunis rakkoo hin qabu anillee sanuma sima eegu ture. Hundaafuu kalaase ulaagaalee isii si himuttiin si eegu jira. Wanni kennas wanti maktaba kaati kafaltu innaa seentee baatii guutte booda mallaqa kee irraa nuusni isaa kenna ta'a ka maktabaati. Ammoo dura kana wama taaksii qofa nu kafalta. Rakkoon hin jiru dalagummaan bareedu taanaa waan barbaadan hundaa'u ni kafala. Ergasiifuu ka waliigalee na fakkaata boru ganama maktabatti kootu achitti dalagaa si geessa.
deemna gaasitti haa ta'u dalagaan ta'e dhabamtu. Dalagaan dubartii yoo amma hin jirres gaafuma argamteen seenti. Ulaawwan cufnee bara osoo seegu jiruun seegu jira ciiseetu waan akkanatti. Seetiin jira bakkiin Wayitiruudhaa baran si barbaacha deemuuf ka'aa jira hoo bara. Laaticha bar manatti itti dhaqeetiin boru qonnaan jeeqaa. Amma boru dalagaa si naqaa dalagaa seenuuf deemtu jechuudha. Maallaqallee waan taaksiidhaan amma kafalinaan jee kaan booda kafaltanaan jee amma boru siin naqanaan jee niin dhaqa. Hayee dallaalticha dalagaa ijji kafinjii argaa qabu kana ganama hojii deemnee ilaalaanis laaluu qaba dallaala kana. Dallaalticha kana baruun qaba dallaala kana. Dhugaan wajjin deemtaa kanama? Dhaqeetiin baruu qaba namicha kana dallaala kana baruun qaba dallaalli kun nama gaarii ta'uun oolu. Hayyeefa atichi nageessuun kee bareedaadha waa'ee dufuu naa gaariidha hayyeefaa taate. Hagam bilcheessittu nama narra bilbilee na dararuun fedhu kanumaafuu dhiifama narraa taa'adha akka nam tokko narratti hin bilbile laa. Wajjoonu maal haasoo itaaboo? Torbee kana guutu yoo wajjin oolu an dalagatii yoo wajjin oola malee nama wajjin ooluu dhiisee jira obboleessuun. Amma yeroo inta dalagaa ofiitii wajji qofa oolani haa? Dhageetti na fakkaata. Obboleessuun taane mee ati kuti keessa bilbiluma kana keessaa kuti. Maatu itti adda miidhaa hundi. Lakini sila daga sana kana turun mali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kotai garan. Garan tai. Abadini saya kutin tur yagan madura. Barsi ne gujira la gamma. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Dallaalli guddaan sun isin isaa kajaartiin tiyya baantu. Akka durii miti bara adamoo kenna amma nama jabaa taane nama dalagaa geessu eegalle. Nama jabaa taatanii miisin. Isin hogguu hundaa nama jabaadha. Naamani akka durii miti amma nama hunda dalagaa geessa. Dubaras dalagaa geessa, dhiiras dalagaa geessa, nama hundaan geessa akka duriitii miti. Hai adamni beektaa isaati isa? Kana bara dallaala guddaadha namni wallaalan jiru aboo namni si wallaalanii jira magaalaa kana keessa. Baramma dallaala akka durii sanii namni nan beeku baramma nama hundaa dalagaa geessa akka durii san mallaqa nyaadhee irraa hin dheessu bara. Hin dheessituu miree hin dheessisu ati waan amma dura dhalaa godhaa turte sana anaatu beekaa bara hin daganne. Saayibu ati waan amma duraa nutti hin kaasin kaan amma gadaa yeroo haaromsaati haaromsaa keessa irraan. Atummaa ammoo mallaqa fuutee nyaachuu malee dhalaatam dalagaa geessisee beekti. Ubbarree jira akka duriitii miti. Hai adam wal beektan isaati isaati? Isa kanamo? Bar kun dalagaa nama naquun beeku mallaqa namarraa nyaachuu malee. Ani bara akka duriitii miti waa hundaa dhiisee jira bara akka nama waan nan suufiin kaan si beekaa. Durumaa namatti dilii akkanuma narraa dhiqa malee nama akkasiitii miti nama waan eenyu dalagaa dhaqee beekte mee naan. Takka nama hundaan dalagaa geessee dalagatanii osoo irraa hin baane kamtu jiru. Asumaa dalagaa nama laqee moo? Anamma waan biraa sirraa fedhu. Dalagaa malee jaartii irraa fuute. Dalagaa masjiidatti badduudha malee dalagaa namni geessu fuutuun dalagatee gala. Jijjiirame akka dura jira beektu sanii miti. Jijjiirame yaa'u akkasii miti waan beektiin akkasii miti dubbiin. Atumaa jijjiirame moo nama biraati moo na sabuuf deemtaa? Anuma jijjiirame yaa'u anuma jijjiirame. Hai edaa kun shamarranii taphachaa ture? Anaa beekaami shamarranii ittiin taphatiin takkaallee hin jirtu magaalaa kana keessa. Akka inni itti na beeku sanii miti akka inni itti na beeku sanirraa jijjiirame.